Akkam jirtu daawwattoota keenyaa kunoo nuti har'a sagantaa haarawaa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Sagantaan keenya har'as akkamiin har'a akka DV bara 2024 akkamii ofii keenyaa osoo mana intarneetii yookaan mana kompiitaraa hin deemin ofii keenyaa akkamitti akka guuttachuu dandeenyu isin barsiisuudhaaf qabannee dhiyaanneerra. Kanaafuu garanumaan nu faana ta'aa jedhaatuma warroota haarawaa taatanii maatii nuuf ta'aa jedhaatuma garanumaan gara sagantaa keenyaa irraatti ceenaa jechuudha. Jalqaba wanti nuti goonu Chrome yookaan Googleedhaan search gochuu dandeenya jechuudha. Achi iddoo search jettu kana dhufnee already si qaba DV lottery jettu kana irratti tuqna. Achi erga tuqne booddee electronic diversity visa program jettu kana irratti tuqna. Akkuma argitanii loadii godhaaraayyuu ni ennaa jechuudha. Egaa kunoo amma nu baneera. Akkuma argitanii kunoo nu baneera. Akkana yeroo nu dhufu isa jala dhumarraa kana dhufna jechuudha. Jala dhumarra dhufnee begin entry ishee jettu kanarra ishee tana jechuudha. Ishee tanarra tuqna jechuudha. Achi akkuma argitanii ishee kana nu fideera. Ishee as bira barreeffameeru kana hin barreessina jechuudha. Achi submit ishee jettu kana goone ergasii kana nu fida jechuudha. Akkuma argitan kunooti amma nu baheera informationii kenna as bira galchina jechuudha. Akkuma nu gaafatu step manni nu gaafatu jechuudha. As biratti immoo amma maal goona as biratti maqaa keenya galchina jechuudha. Maqaa keenya galchina. Maqaa keenya osoo hin taane maqaa akaakayyuu keenya galchina asirratti jechuudha. Iddoo last name or family name ishee jettu kanatti. Achi immoo first name ishee jettu kana immoo maqaa keenya galfanna jechuudha. Achi middle name ishee jettu kanarra immoo maqaa isa abbaa keenyaa galfanna jechuudha. Ergasii booddee gender ishee jettu kanarratti immoo gender kanarratti yoo dhiira taatan dhiira ishee male jettu kana tuqan, yoo dubara taatan immoo ishee female jettu kana tuqattan jechuudha. Kanaafuu ani male irra tuqadha jechuudha. Achi birth date ishee jettu kana irratti immoo ji'a dhalootaa guutan jechuudha. Guuttan ji'a dhalootaa ishee jalqaba irratti jechuudha. Ji'a dhalootaa keessan guuttattanii. Achi guyyaa immoo guyyaa kan itti day ishee jettu jalatti immoo guyyaa itti dhalattan jechuudha. Garuu isa paaspoortii irra jiru ta'uu qabaayyuu akka isin jalaa gargar hin taane isa paaspoortii irra jiru san guuttachuu qabduun. Day ishee tanarratti immoo guyyaa itti dhalanne. Achi bara ishee jettu immoo bara nuti itti bara dhaloota keenyatti guuttanne jechuudha. Achi arfaffarra wanni nu gaafatu immoo city where were you born jedha. Iddoo yookaan magaalaa nuti keessa dhalannee ishee kanarra barreeffanne jechuudha. Achi shanaffaarra immoo country where were you born jedha. Biyya isin itti dhalattanii jedha.
Kanaafuu biyya keenya Itoophiyaa filanna jechuudha. Biyya keessa dhalanne yoo Itoophiyaa taatan Itoophiyaa filattu jechuudha. Ergasii Jaaffaa irratti immoo country of eligibility for the DV program ishee jedhu kana irratti immoo biyyoota tokko tokkoof DV'n warri iddoon itti hin hojjetan hin jiru. Baay'een isaanii ni jiru. Kanaafuu biyya keenya already eligibility waan ta'eef automatically ofiisaatii yes waan jedhuuf nuti wanti goonu hin jiru. Bira darbina torbaffaatti ceena jechuudha. Torbaffaa immoo entrant photography ishee jettu kana yeroo dhuftan torbaffaa irratti jala kana irratti footoo keessan galfadhaa jedha. Footoon keessanii pixeliin isaa 600 ta'uu qaba jechuudha. 600 pixelii isaa kuttanii asii galfattan jechuudha. Choose isheetu kanarraan yoo faayila keessa jiraate hin filattan jechuudha. Kanaafuu ankan koo amma galfachuu hin barbaanneef yoo kaameraa keessa jiraates kaameraa keessa faayila keessa suttanii asii uploadii godhatanii jechuudha. Achi inni 8ffaa immoo mailing address isheen jettu kun immoo iddoo fakkeenyaaf yeroo xalayaan isin ergan yoo jiraate xalayaa iddoo isaan ittiin isin ergan adreesii san guuttattan jechuudha. Achi diirra yoo ta'an immoo lammaffaa irratti address line isheettu kanarra immoo line jettee tokko jettu irratti immoo iddoo itti iddoo amma jiraattan jechuudha. Naannoo jechuudha. Naannoo fakkeenyaaf ani akkas jechuu hin danda'a. Fakkeenyuma kanaan guuttadha jechuudha. Achi D irra yeroo deemnu immoo city or town jedha. City yoo ta'e akkas Addis Ababaa jedha guutaani. District E irratti immoo district or country or province or state ishee jettu kana immoo deebisiitu mana Addis Ababaa jedheetan guutaa. F tanarratti immoo postal code yookaan zip code ishee jettu kanarratti immoo postal code kan biyya 1000 waan ta'eef 1000 guunna jechuudha. Select a country jedha. Biyya keenya filanna jechuudha. Biyya keessa jiraannu jechuudha. Biyya keessa amma jiraatarru filannaa jechuudha. Achi 9ffaa irratti immoo country where you live today. Biyya amma keessa jiraatarru amma jechuudha. Fakkeenyaaf yoo Itoophiyaa keessa jiraatan Itoophiyaa filattan, yoo Ameerikaa jiraatan Ameerikaa yookaan biyya biraa biyyuma keessa jiraatan haa ta'u isa san selektii gootan jechuudha. Deemtanii biyya amma keessa jiraatan jechuudha. Achi lakkoofsa bilbilaa keessan ni galfattanii jechuudha. Area code wajjin jechuudha. Akkasi galfattanii ergasii immoo 11ffaa irra yoo dhufne immoo email address jedha. Email address ishee jettu kana emailii keessanii ni galfattanii jechuudha. Kan koo amma galchuu hin barbaanneef akkasi galfattanii jechuudha asirratti. Lammaffaa irrattis isuma gubbaa irra galfattan kan deebitanii asittis galfattan jechuudha. 12ffaa irratti ammoo what is the highest level of education you have achieved as of today ishee jedhu kanarra immoo isa barbaadan isa kamtu isin ilaallata yootaan isin wal fakkaataa kan ta'e filattan jechuudha. Fakkeenyaaf yoo high school degree yoo ta'ani university degree yoo ta'ani primary school only hunduma keessaa kan isin gita jettanii ilaaltan beektan yoo ta'ani isin filattan irratti tuttan jechuudha. Akkasitti jechuudha.
yeroo tuttan akkasitti tuttanii irra dabartu jechuudha. 13ffaa immoo what is your current marital status jedha. Yoo heerumtanii hin jirre unmarried jettan, yoo fuutanii jiraattan yootaan heerumtanii jiraattan married and my spouse is not a US citizen or US lawful permanent resident ishee jettu kana tuttan jechuu yoo heerumtanii jiraattan yootaan yoo fuutanii jiraattan. Yoo heerumtanii abbaa warraa keessa yootaan haati warraa teessan yoo citizenii yootaan lammii biyya Ameerikaa qabaattee jiraatte ishee tana tuttan jechuudha. Married and my spouse as a US citizen or US lawful permanent residence ishee jettu kana tuttu jechuudha. Yoo akkasis hin taane yoo abbaa warraa keessan waliin yookaan jaartii keessa waliin gargar baatanii jiraattan immoo divorced ishee jettu irra tuttan jechuudha. Achi innis yoo isin hin ginne ta'e isa widowed yeroo jettan widowed inni ka jedhamuuf warroota abbaan yootaan haati jalaa duutee kophaa isaatti ijoollee guddifataaru yoo ta'e widowed ishee tana guuta jechuudha. Yoo legally separated yootaan karaa seeraatiin yoo gargar baay'anii jiraatan ishee tana legally separated ishee jettu tana tuttan jechuudha. Akkasii achi booddee maal goona lakkoofsa kenna, lakkoofsa ijoollee kennaa jechuudha. Ijoollee qabda maybe 5 ta'uu danda'a yootaan 6 ta'uu danda'a. Lakkoofsa akkasii kenna. Achi continue jenna erga wanta hundumayyuu qalbeeffannee booda akka xumurre seeraan xumurreerru. Fakkeenyaaf wanti inni amma as biratti na dideef diimaa na ibseef ani footoo uploading gooneeyyu. Footoo upload waan hin gooneef as biratti onna godha jechuudha. As biratti na dide kanaafuu as birattis emailii koos waan hin galchineef na dideera. Kanaafuu achi ergaa wanti hundumayyuu emailiis footoo keessanis upload gootanii booddee continue erga jettanii gara fuula itti aanutti isin fida jechuudha. Gara fuula itti aanu sanii erga isin dabarse booddee bakka printii godhaa isiniin jedha erga confirm yootaan successfully isiniif akka mirkanaa'e yoo beektan jechuudha. Printii godhaa isiniin jedha koodii sanniin ergasii booddee isin printii godhattan yootaan screenshaatii gootanii kaawwattan jechuudha. Yeroo itti aanu akka ittiin ilaallattan koodii san fayyadamtanii yeroo ji'a ja'aan booda hin ba'a mitiire ji'a ja'aan booda deebitanii itti ilaallachuu barbaaddan ishee sana sirrii kaawwachuu qabdanii. Gaafii fi yaada yoo qabaattanii komentii jalatti nu barreessaa. Galatoomaa isiniin jenna.